Miseensota hojii oolan 17 TV hunduma keessaniidhaaf iddoo jirtanitti nageenyi fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gaaffii barbaachisaa fi isin qopheessuu danda'a jedhamee itti amanamu gaaffii keessan karaa inboxii naaf dhiyeessaa turtan irratti hundaa'ee gaaffii 23 dhimma dirootii riisarchii fi GIS irratti isiniif qabadhee dhiyaadheera. Isinis miseensonni hojii oolan 17 TV ቪዲዮን ኬኛ ነሞተ ሄዱ ብራ አካጋው ፊ ባረቶኒ ሰቀተ ፈየደማኒዳፍ ሼር ላይክ ፊ ኮሜንት ጎቹ እንደገቲና ናፍራኮት እንደምን አላችሁ የጆለሰን 17 ቲዩብ ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ሰላም ባላችሁበት ብዛላችሁ። ዛሬ 23 ጥያቄዎችን በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ ስቀርብ ከ12ኛ ክፍል አዲሱ ካሪኩለም ስለ ድሮውት ጂአይኤስ እና ሪሰርች ያዘጋጃችኋል ተብሎ የታመኑባቸውን የትምህርት ይዘቶች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተም ከወዲሁ ከቪዲዮ ጋር በመቆየት ጥናታችሁን እንድታጠናክሩ ስል ጋብዛችኋለሁ። ጆለሰን 17 ቲዩብ ለብዙ ተማሪዎች ይዳረስ ዘንድ ሼር ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። የጆለሰን 17 ቲዩብ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ጆለሰን 17 ቲዩብ የሚለቀውን ትምህርታዊ ቪዲዮዎች ጊዜውንና ወቅቱን ጠብቀው እንዲደርሳችሁ የቤል ምልክት አሊያም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመንካት ኦል በሚለው ላይ በማስቀመጥ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከወዲሁ አስታውቃችኋለሁ። መልካም የትምህርት ጊዜ፣ መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ። Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. Which of the population theories below considers the loss of human life through drought as a positive check to control fast population growth? Kanneen armaan gaditti eeraman keessaa yaaddidamni guddina lakkoofsa uummataa karaa goginsaan xiqqeessuudhaaf yaadu kamii? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ቲዎሪዎች እያደገ ያለውን የህዝብን ቁጥር ለመቀነስ ድርቅን የሚጠቀመው የቱ ነው? ኤ ኒዮማልቴሽንስ፣ ቢ አንቲማልቴሽንስ፣ ሲ ቦስሬቢያን፣ ዲ ማርኪዣንስ። ማልተስ nama yeroo jalqabaatiif qorannoo dhimma qabeenya uumamaa fi guddina lakkoofsa uummataa qorate yoo ta'u, furmaanni inni qorannoo isaa keessatti kaa'ee pozitiiv cheekii fi pozitiiv baalaansii fayyadamuudhaan qabeenyi uumamaa fi guddachaa adeemuun lakkoofsa uummataa akka walgituudhaaf goginsaaf namni akka saaxilamu gochuu, beelaaf akka saaxilamu gochuu, waraanaaf akka saaxilamu gochuu, dhukkubaan akka saaxilamu gochuudhaani lakkoofsa uummataa xiqqeessanii qabeenya uumamaa wajjin wal madaalchisuu hin danda'ama jedhee amanaa. deebiin keenya አታ ኒዮማልቴዥያን የሚባሉ ቲዮሪዎች እያደገ የሚሄደውን የህዝብ ቁጥር ፖዚቲቭ ቼክ የሆኑትን እንደነ ረሃብ፣ ድርቅ፣ ጦርነት፣ ቸነፈር በማበረታታት ህዝቡ እንዲሞትና ቁጥሩ እንዲቀንስ አድርጎ የተፈጥሮውን ሀብት ካለው ከህዝብ ቁጥር ጋር እንዲመጣጠን ማድረግን ያበረታታል። ቦስረቢን ዮ ኢላልተኒ ፊ ወልማ ገለቲ ፋላ ማልተሶረተን ከነና ከቦስረቢ ፊ ማርክስ ዮ ኢላልተን ኢልሚ ነማ ኡፍመሳቲዩ ቀበኛዳ rakkoon jiraachuun furmaata akka barbaadan taasisaa. Kanaaf guddina teknooloojiidhaa fi baay'achuun lakkoofsa uummataa barbaachisaadha jedhanii warreen amananidha jechuudha. So the answer is what? The answer is A. Question number 2. A temporary decline in households access to enough food is dandeettiin nyaata argachuu maatii hir'isaa yoo deemu የአንድ ቤተሰብ ምግብ የማግኘት አቅም እየቀነሰ ሲሄድ A. starvation ይባላል። B. transitory food insecurity jedhama. C. ቴምፖራሪ ፋሚን ይባላል። ዲ ክሮኒክ ፉድ ኢንሴኩሪቲ jedhama. dandeettiin maatiin tokko itti nyaata argachuu danda'u hir'isaa yoo deeme transitory food insecurity jenna. transitory food insecurity can happen due to 1. instability in food prices. gatiin nyaataa gabaa keessatti jiru mijaa'aa ta'uu dhabuu. 2. declining food production. ኦምሽቱማን ጥቃቹ ምርታማነት እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ህብረተሰቡ ምግብ የማግኘት አቅሙ ይወርዳል። ኦምሽቱማን ጥቃቻ ደማ ይወተ ሐዋስቺ ደንዴትኛ ታርገቹሳ ጥቃቻ ደማቹ ሃውስሆልድስ ኢኔቢሊቲ ቱ ፐርቼዝ ደንዴቲ ገባ ከሰቲ ቢተቹ ደደቡ ኢንፍሌሽኒ ገቲን ደበሉዳን ገባ ከሰተቹ ሌቨል ኦፍ ኢንካምስ ገሊን ማቲ ቶኮ ሃላ ገባ biyyattii keessa jiru gadi yoo ta'e hawaasni tokko maatiin tokko ገበያ keessa bahee nyaata bitatee galuu hin danda'u jechuudha. ገበያ ውስጥ ያለውን አቅርቦት ገዝቶ ለመግባት ያለው ወርሃዊ ገቢ ዝቅተኛ ከሆነ እህል መግዛት ምግብ መግዛት አይችልም ማለት ነው ያ ማህበረሰብ። እንዲሁም ደግሞ ያንድ ቤተሰብ የመግዛት አቅሙ ዝቅተኛ የመሆን ኢንፍሌሽን ሲከሰትበት in the worst form of transitory food insecurity takes place, then the famine takes place. Transitory food insecurity hamaan yoo jiraate beelli guddaan hin jiraata jechuudha. Question number 3. Most of the people in Ethiopia are vulnerable to famine today. Of the following, which one is the natural cause of an issue? Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti uummanni baay'een
beelaaf saaxilameera. Kanneen armaan gadii keessaa sababa uumamaa kan ta'e kami? በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ለረሃብ ተዳርጓል። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የተፈጥሮ ምክንያት የሆነው የቱ ነው? ኤ ኮንፍሊክት debilitates from planting, ቢ external economic shocks, ሲ agricultural drought, ዲ conditional availability of weeding, harvesting and selling. Question number 3. Most of the people in Ethiopia are vulnerable to a famine today. Of the following, which one is the natural cause of an issue? Yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti uummanni baay'een beelaaf dararameera. Sababoota armaan gadii keessaa sababa uumamaa kan ta'e kami? በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሕዝብ ለረሃብ ተዳርጓል። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የተፈጥሮ ምክንያት የሆነው የቱ ነው? ኤ ኮንፍሊክት debilitate from planting, ቢ external economic shocks, ሲ agricultural drought, ዲ a sudden increase the price of fertilizer. Conflict debilitate from planting is a man cause. External economic shocks, the issue of dollar, is again man-made. Agricultural drought is bad and natural. A sudden increases the price of fertilizers. For example, the Ukraine and the Russian war causes a sudden increases of fertilizer prices. So it is man-made again. As a result, the natural cause of famine are agricultural drought, floods, high winds, and seasonal cold spells or frosts, crop diseases, pests like locusts, armyworms, and the like are the natural factors. Kanneen akka weerara awwaannisaa, gogiinsa, raammoo, qorra diilalla'aa yeroo isaan eeggatiin warreen uumama ta'anidha jechuudha. Tafexroo ምክንያቶች ናቸው. Man-made factors conflict debilitate farmers from planting, from weeding, from selling, from harvesting. For example, the conflict held between Tigray and the Ethiopian government, the conflict held between Amhara extremes and the government causes debilitate farmers from planting, from weeding, from harvesting, from selling to the market and the like. Akka gabaatti hin baafanne, akka hin aramanne, akka hin qotanne, akka hin facaafanne, akka hin gurguranne godhu jechuudha. Konfiliiktiin jira taanaan. Keessattuu yeroo ammaa biyya keenya keessatti naannoleedhaa fi mootummaa gidduutti lola nuyi ilaalaa jirru yookiin argaa jirru kanaadhaaf sababadha. Fakkeenyaaf saba keenyatti yoo deebine sabni keenya gara lixaa jiru, sabni keenya gara kibbaa jiru, qonnaan bulaan qotatee, facaafatee, gara gabaatti baafachuu, aramachuu, gurgurachuu hin danda'u. Kun maalirraa kan ka'edha? Konfiliiktii yookiin lola irraa kan ka'edha. External economic shocks dhiibbaa biyyoonni alaa diinagdee irratti taasisaniin. Non availability of conditions for weeding, haalli mijataan oomisha keenya aramachuu, oomisha keenya facaafachuu, oomisha keenya gurgurachuu dhabamuu. A sudden increases the price of fertilizers, tasa dabaluu gatii xaa'oo. Fakkeenyaaf sababa waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti ta'een gatiin xaa'oo yeroo ammaa qonnaan bulaan kuntaala 1,10,000 bituurra ga'eera. Kun ammoo uummanni akka beela'uudhaaf sababa taasisaa jechuudha. Good. በአሁኑ ጊዜ ያለው በራሽያና በዩክሬን መሃል ያለው ጦርነት የማዳበሪያን ዋጋ እንዲጨምር አድርጎታል። ውጫዊ ኢኮኖሚያዊ ጦርነቶች፣ የእርስ በርሳችን ጦርነቶች እነዚህ ማህበረሰቡ እንዲራብ ምክንያት ሆነዋል ነው። Question number 4. The most important natural factor responsible for the prevalence of drought is A. El Nino and La Nina, B. Greenhouse gas emission, C. Deforestation, D. Land cover changes. El Nino and La Nina are the important natural factors that are responsible for the prevalence of drought. So the answer is A. Question number 5. Which drought index is based on precipitation, temperature data, and available water content of the soil? A. Crop moisture index, B. Palmer drought severity index, C. Satellite vegetative health index, D. Percentile of normal precipitation. Palmer drought severity index is a drought index which is based on the precipitation, the temperature data, and available water content of the soil. So B is the answer.
Here, El Nino and La Nina are the major natural causes of droughts. Warming ocean that affects the shift of ITCZ is also the natural causes of drought. Barattoota. Sababoonni kun sadan El Nino, La Nina sana jechuun diilallaa'uu qaama bishaanii yookiin ho'iinsa qaama bishaanii irraa kan ka'e drought yookiin gogiinsa akka dhufu taasisa. Bishaan yoo hin callabbaa'a humnaa ol callabbaa'a yoo ta'e hurkiin jiraatu. Hurkiin jiraatu taanaan roobni hin jiraatu jechuudha. ITCZ'n akka inni shift godhu ta'a. Galaanni ho'aa yoo ta'e ITCZ'n yookiin Intertropical Convergence Zone'n iddoo aduun jirtu otoo jiraachuu malu garuu sababa naannoon ho'eedhaaf qofa akka inni jijjiiramu taasisaa jechuudha. Kanaaf warreen kun እነዚህ ሶስቱ በተፈጥሮ ለድርቅ ምክንያት የሚሆኑ ናቸው። Man made causes for drought are land cover change, greenhouse gas emission, overgrazing, over exploitation of natural resources and the like. Namtolcheedhaanis gogiinsi ta'uu danda'a. Isaan kun yeroo itti fayyadama lafa keenya jijjiirru. Fakkeenyaaf lafa qonnaa kan ture lafa magaalaatti jijjiirra yoo ta'e magaalummaan hin babal'ata. Magaalummaan hin babal'ata jechuun bosonni hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu gammoojjummaan hin babal'ata. Gammoojjummaan babal'ate yookiin magaalummaan babal'ate jechuun gogiinsi babal'ate jechuudha. Greenhouse gas emission yeroo hundumaa dhagaa cilee fayyadamna yoo ta'e kasala fayyadamna yoo ta'e akka qilleensi naannoo faalamu goosisna jechuudha. Overgrazing horii hedduu lafa xiqqaarra horsiisna lafa xiqqaarra dheechisiisna yoo ta'e inni kunis gogiinsaaf sababa ta'a. Akkamitti jechuu dandeessu? Tokko horiin yeroo dheedan marga hudduu irraa buqqisu. Gaafa buqqisan biyyee wajjin buqqisu waan ta'eedhaa fi biyyeen gogiinsaan rukutama jiidhinsi isaan badaa jechuudha. Tokko lammaffaa gaasii keemikaalaa naannoo faaluu danda'u miiteen NH4 jedhamu gorora isaanii keessaa gadi yookiin coqorsa yeroo alalfatan afaan isaanii keessaa alala isaanii wajjin oomacha sana keessatti keemikaalli NH4 yookiin miiteen jedhamu heddumminaan jiraata. Inni kun immoo qilleensa naannoo faaluu keessatti sababa ta'aa jechuudha. Gahee guddaa qabaata waan ta'eef. Inni biraan qabeenya uumamaa humnaa olti fayyadamuudha. Fakkeenyaaf bosona lafa qonnaa argachuudhaaf jennee bosona hedduu gumna yoo ta'e magaalummaa babal'isuudhaaf jennee bosona balleessina yoo ta'e isaan kun gogiinsa namtolcheedhaan dhufuu danda'aniif sababa ta'uu jechuudha. Question number 6. All of the following are correct about the types of drought except A reduction in water resource is said to be a hydrological drought. B. Meteorological drought occurs when the precipitation is significantly below the expectation. C. Agricultural drought occurs when the water supply necessary for agriculture is scarce. D. Meteorological drought occurs when the precipitation is significantly higher than expectations. Kanneen armaan gadiitti eeraman keessaa tokko irraa kan hafe hundumtuu waa'ee gogiinsaa ilaallatee sirriidha. ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ከአንዱ በስተቀር ሁሉም ስለ ድርቅ አስመልክቶ ትክክል ነው። ዮ hir'inni qabeenya bishaanii jiraate ሃይድሮሎጂካል ድሮውት jedhama. የውሃ ሀብት መጠን እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ሃይድሮሎጂካል ድሮውት ይባላል። ሜትሮሎጂካል ድሮውት happen የሚያደርገው ከንን bakka qabatu precipitation yookiin jiidhinsi hanga yaadameetii gaditti yoo xiqqaachaa deema ta'e ሜትሮሎጂካል ድሮውት jira jenna. ከታሰበው በታች እርጥበት የሚያጋጥም ከሆነ ሜትሮሎጂካል ድሮውት እንላለን። አግሪካልቸራል ድሮውት ለእርሻ አስፈላጊ ከሆነው የውሃ መጠን በታች የውሃ ችግር የሚያጋጥም ከሆነ አግሪካልቸራል ድሮውት እንላለን። ኦሚሻ ቆናዳፍ ሃንገ በርባቺሱቲ ገዲት yoo ta'e dhiyeessiin bishaanii agricultural drought jenna. The answer is D. ሃይርማ ከሆነ ድሮውት የለም ማለት ነው። ሃይር ይጣታናም ጎጊንስ እንጅሮ jechuudha. Question number 7. Of the following, which one is not the necessity of formulating research objectives? A. Narrowing it down to essentials. B. Organizing the study in clearly defined parts or phases. C. Collecting and using unavailable data. D. Solving the identified problems. Barattoota. Gaaffii ja'affaadhaaf meteorological drought jira jechuudhaafi here it is a reduction in a rainfall for a specified period of maybe day, months, season or year below the specified amount. Hanga yaadameetii gadi yoo ta'e. This is occurs when the precipitation is significantly below the expectations.
Hydrological drought jira immoo kan jennu when the reduction in water resources, maybe streams, lakes, groundwaters, underground aquifers are below the specified level of a given period of time. Agricultural drought immoo kan jennu when the water supply necessary for agricultural productivity becomes scarce, deficient. So an agricultural drought depends on the amount of rainfall which is expected and use to which the water is put. What are the necessity of formulating objectives in a research? Barbaachisummaan kaayyoo riisarchii tokko itti guddisnu maalinni? የሪሰርችን ዓላማ የምናሳድግበት አስፈላጊነቱ ምንድን ነው? ዋን ናሮዊንግ ኢት ዳውን ቱ ዘ ኢሴንሻልስ ጋፑን አጥብበን በምናጠናው ልክ ለማጥናት እንዲያስችለን ነው። ዳንጋ ቀየበና ኬኛን ስኮፒ ቀየበና ኬኛን ኢፒፈቹ akka dandeenyuudhaaf nu gargaara. Another organizing the study in clearly defined parts karaa ifaa ta'een akka qindeeffannuu fi ibsuu dandeenyu nu taasisa. Inni biraan collecting and using a clear and available data, not unavailable data, available data. Data mijataa ta'e, odeeffannoo mijataa ta'e funaanuu fi itti fayyadamuudhaaf akka dandeenyu nu dandeessisa. Fourth, to solve the identified problems. Rakkoo adda baafannee qorachuuf itti deemne sana akka furmaata isaa barbaaddannuudhaaf nu dandeessisa jechuudha. Kanaafuu sirrii kan hin ta'ini collecting and using unavailable data kan jedhu ta'aa jechuudha. Tekli yaaloo see now. Question number 8. Let's say you are a researcher and the concerned body gives you a chance to conduct a research on examining the socio-economic implication of locust invention in Tigray region. Which of the following is not your research questions criteria? A. It is stated as a question. B. It should be specific. C. It should omit variables to be investigated. D. It is written in a simple and precise forms. Barattoota hajannuuti ati nama qorannoo gaggeessuudha. Qaamni isa ilaallatu tokko rakkoo hawaas dinagdee weerarri awwaannisaa naannoo Tigraay irratti gaggeesse qoradhu otoo jedhamtee ulaagaa gaaffii qorannoo kee kan hin taane kamii? ይሄ እንግዲህ conceptual question ነው። በዚህ መልኩ ማትሪክ ይወጣል ማለት ነው። ኢንትራንስ ይዘጋጃል። ሀላ ከናንስ ኢንትራንስን ቆጳው ደንዳ ከናፍ ጋፊ ከነ ከሰት አቆፍ ላልተኒ አምሳ ኮቲ እንበልና አንተ ሪሰርቸር ነህ ወይም አንቺ ሪሰርቸር ነሽ። ጉዳዩ የሚመለከተው አካል አንተን ወይም አንቺን examining the socio-economic implication of locust invention in Tigray region በሚለው ርዕስ ላይ ጥናት አካሄድ ብትባል የጥናት መጠይቅ ያልሆነ መስፈርት የትኛው ነው? The research question should be stated as the form of question. It should be specific. It should use variables to be investigated. It is written in a simple and precise forms. It should omit, it says no. It should use variables to be investigated. C is the answer. Question number 9. Which of the following research composition is correctly sequenced? Qabiyyee researchii keessa armaan gaditti sirriidhaan kan qubeeffame kan tarreeffame kami? ከሪሰርች ይዘት ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት በትክክል የተዘረዘረው የቱ ነው? በቅደም ተከተል ለማለት ነው። ዱራ ዱባን kan tarreeffame kami jechuu barbaade. So A research problem, B research question, C literature review. B objective of the research, statement of the problem, research questions. C statement of the problem, objectives of the research, research questions, literature review. D research design, determining sample size, research objectives. daree keessatti sirriitti waa'ee kanaa akka barattan abdiin qaba. በክፍላችሁ ውስጥ ስለነዚህ በደንብ እንደተማራችሁ ተስፋ አለኝ። ሶ በትክክለኛ መንገድ የተዘረዘረው በቅደም ተከተሉ ዱራ ዱበሳ ኤገቴ kan tarreeffame deebii sirrii kan ta'e caadhaa jechuudha. First we are going to identify the statement of the problem. Hima rakkoo keenya adda baafanne. Erga hima rakkoo adda baafannee kaayyoo qorannoo keenyatti qorannuudhaaf kaayyoo keenya erga ibsine kaayyoo ibsine irratti hundoofne gaaffiiwwan qorannoo keenya 3 fi 4 ta'an guddifanna. Itti aansuudhaan qorannoo keenyaaf madda galtee yaadaa kan nuuf ta'u
barreeffama qorannoo keenyatti dhiyeenya qabu literature review keenya dubbisnee caalallee akka nuuf ta'utti hima rakkoo keenya wajjin akka deemutti fudhannaa jechuudha. መጀመሪያ የችግሩን መነሻ ሀሳብ እንለያለን። ከዛ ዓላማዎቹ የጥናታችን ዓላማ ምንድነው የሚለውን 1 2 3 4 ብለን እንዘረዝራለን። እነዚህን ዓላማዎች ከዘረዘርን በኋላ በዘረዘርናቸው ዓላማዎቻችን ላይ ተንተርሰን የጥናታችን መጠይቆችን 1 2 3 4 ብለን እናወጣለን። ቀጥሎ ለጥናታችን ተዛማጅነት አላቸው ለጥናታችን ያግዙናል ይጠቅሙናል የምንላቸውን ጽሁፎች ሪሰርቾች እናነብና ከጥናታችን ጋር የሚሄድ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ሊትሬቸር ሪቪው ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኩዌስችን ነምበር 10 the type of sampling which is free from bias and everyone has a probability to be chosen is A. quota sampling, B. snowball sampling, C. random sampling, D. convenience sampling. barattoota yeroo iddattoo keenyin adda baafannu wanti nuyi qorannoo keessatti of eeggachuu qabnu inni tokko iddattoo keenya loogii irraa karaa bilisa ta'een odeeffannoo bal'aanaaf kennuu danda'u jennee namoota iddoo rakkoo sanaatti itti dhiyeenyaan beekan waa'ee rakkoo isin qorattanii san namoota itti dhiyeenyaan beekan karaa firoomaan wal beekumsaan walitti dhiyeenyaan osoo hin ta'in karaa loogiin qabaanneen kan itti filannu maal jedhama? random sampling yookiin systematic sampling jedhama jechuudha. So the answer is A. Question number 12. Which of the following is not a primary research data source? kanneen armaan gadii keessaa madda ragaa tokkoffaa kan hin taane kami? A. survey questionnaires, B. focus group discussion, C. interview, D. journals. barattoota survey questionnaires kan jennu gaaffiiwwan akka gita isaaniititti akka boca isaaniititti akka wal fakkeenya isaaniititti erga qindeessinee booda piriinti goonee namoonni gaaffii nu deebisuu danda'aniidhaaf yoo raabsine survey questionnaire jedhama. Focus group discussion jechuun namoota dhimma rakkoo sanatti dhiyeenya qabaniin gurmeessine gareen tokko yoo xiqqaate nama 6 yoo guddate nama 12 kan qabu iddoo 2-3tti gurmeessine isaan irraa yoo mariisisnee odeeffannoo guurranne focus group discussion jedhama. madda ragaa tokkoffaati jechuudha. Interview teeppii qabannee moobaayilii keenya qabannee kaameraa qabannee afdubbii yoo gaggeessinee isaan irraa ragaa funaanna ta'e madda ragaa tokkoffaati. Kitaabilee adda addaa qorannoowwan nu dura hojjetamanii dubbisnee irraa ragaa funaanna yoo ta'e garuu madda ragaa lammaffaa ta'a jechuudha. So the secondary data source of research is journals. Question number 13. Which of the following is not consisted in the basic elements of GIS? A. digital data, B. computer hardware, C. computer software, D. level of measurements. A GIS should have basic elements of 1. digital datas, 2. computer hardwares which can translate what we give to the computer, C. computer softwares like that of ArcGIS instruments are known as a basic elements of GIS, but level of measurement is not. D. In which of the two key factors is the GIS must pass during collecting, representing, and symbolizing GIS data? Adeemsota lama armaan gadii GIS'n yeroo odeeffannoo funaannatu yeroo bakka buufatu keessa darbuu kan inni qabu kami? GIS ዳታ በሚለቅምበት ጊዜ ሪፕሬዘንት በሚያደርግበት ጊዜ እና በምልክት በሚተካበት ጊዜ ሊያልፍባቸው የሚገባቸው መንገዶች የትኞቹ ናቸው? A. selecting the level of measurement and using cooked datas, B. choosing the dimensionalities of the features and interpreting datas, C. dimensionalities of the features and the level of measurement, D. computer software and the people. C is the correct answer. GIS should pass through choosing dimensionalities of features and selecting the level of measurements during collecting, representing, and symbolizing data. Question number 15. Which of the following elements of data generalization is useful in determining important characteristics of the feature, attributes, and eliminates unwanted details? Elementoota data generalization gochuudhaaf nu fayyadan
armaan gadii keessaa barbaachisaa kan ta'ee fi odeeffannoowwan nu barbaachisne daangessuudhaaf kan nu gargaaru kami? A. Classification. B. Exaggeration. C. Simplification. D. Symbolization. Students, the major elements of data generalization in map making are classification, simplification, exaggeration, and symbolization. What is classification used for? It is used for ordering. Order gochuudhaaf. Scaling, scaleidhaan. 10 hanga 20, 21 hanga 30 jennee scale akka godhuudhaaf. Guddaa, xiqqaa, giddu galeessa akka jennuudhaaf. Gareetti qoqqooduudhaaf. Okay? Order እንድናደርግ ረድፍ በረድፍ እንድናስቀምጥ ስኬል እንድናደርግ ከፍተኛ ነው ዝቅተኛ ነው መካከለኛ ነው እንድንል የሚያስችለን again simplification determining important characteristics of the features attributes and eliminates unwanted details. Exaggeration is enhancing or emphasizing important characteristics of the attributes, maybe tables and the like. Symbolization, graphic coding, coding kan itti godhannu odeeffannoo keenya code goonee gara compuuteraatti kan itti galchinu, placing it into a map context. So the correct answer is simplification. C is the correct answer. Question number 16. Which of the following has an important function in GIS to covers a wide range of topics that help in answering many spatial issues? Kanneen armaan gadii keessaa hojii GIS keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e qabuu fi reenjii bal'aa uwwisuudhaan qabiyyee isaa irratti hundaa'uudhaan deebii deebisuudhaaf kan gargaaru kami? A. Proximity analysis. B. Overlay analysis. C. Network analysis. D. ArcGIS. Proximity analysis is the important function in GIS to covers a wide range of topics which help us to answer many spatial answers. Question number 17. A type of corruption in an attempt to make someone do something for you by giving the person money is A. Nepotism. B. Bribery. C. Fraud. D. Corruption. Bribery is the form of corruption in which you are taking or giving some money for the sake of accomplishing your case. Dhimmi kee akka raawwatuudhaaf maallaqa namaaf laattu inni sun mata'aa bribery jedhamu isaa jechuudha. Question number 18. A group of environmentalists who believes to the importance of radical changes in the economic and political operation of a society in order to make it sustainable is A. Light green environmentalism. B. Dark greens environmentalism. C. Bright greens environmentalism. D. Environmental deterministic. Students, bright greens environmentalism groups are believing to the importance of a radical change in the economic as well as political operation of a society in order to make sustainable natural resources. So the answer is C. Question number 19. Which of the following approach in an environmental problems focuses on improving environmental quality by using property rights and markets? A. Gini coefficient. B. Grand corruption. C. Green buildings. D. Free market environmentalism. Free market environmentalism is the greatest tool for preserving the healthy and sustainability of the environment by free market, property rights, and tort of the law. Haqa qabeessummaan haala jiruun mirga qabeenyaa qabaachuudhaan daldala bilisa ta'e gaggeessuu dandeenya jedhanii yaadu jechuudha. Preservation and conservation is the strict setting aside of the natural resources to prevent damage caused by the contact with humans or by certain human activities like mining, hunting, and fishing. The answer is D. Free market environmentalism. Question number 20. Which of the following was the primary cause of the drought in the Horn of Africa in 2010 to 2011? A. Earthquake. B. La Nina. C. Landslide. D. Volcano. La Nina was the primary cause of drought in Horn of Africa, including Ethiopia, in 2010
10 up to 2011. So the answer is D. Question number 21. Which of the following is not a qualitative research approach? A. Narrative research. B. Ethnographic research. C. Quasi-experimental. D. Action research. Barattoota. Research approachii gosa sadiitu jiru. Isaan kunis qualitative, quantitative fi mixed research approach dha. ሶስት አይነት የሪሰርች አፕሮቾች አሉ። ኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች፣ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች and mixed research approach. Quasi-experimental and inferentials are categorized to the quantitative research approach, but narrative research, which is historical, ethnographic research, action research are the qualitative research, but quasi-experimental is the quantitative research. So the answer is C. Question number 22. Of the following, which one is not the fundamental components of making GIS? Kanneen armaan gadii keessaa qabiyyee GIS irraa ijaarame kan hin taane kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት GIS ያልተመሰረተበት ይዘት የቱ ነው? A. ዳታ B. ሶፍትዌር C. ሃርድዌር D. ሰርቬይንግ Data, software, hardware, and the people are the major components of making GIS. So, surveying is not. Question number 23. A process of selecting information by asking logical questions in GIS is A. Overlay analysis. B. Querying. C. Proximity analysis. D. ArcGIS. Students, querying is the way or the process of selecting information by asking logical questions in GIS. So the answer is B. Tamsaasaa fi hojii chaanaalii keenyaa hordofuudhaan waan nu wajjin taataniidhaaf guddaa galatooma. የቻናላችንን ስራና ትምህርታዊ ስርጭት በመከታተል ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን. Thank you for your watching.